الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين يا أخي مسلمة أميران تنتكو oduu gaggabaabduu takka oduu qalbii namaa bohaarsitu xiqqoollee taatu nama seeyisistu mee oduu akkas takka wal jilaalla. Gurbaa tokkotu ture. Gurbaan kun gandinni jiraatu keessatti tokko gawwummaadhaan beekama. Kana gurbaan tokko guyyaa tokkotti dhufee maal jeeni herrega ni beeytaayii jeen eeniin beekaa jeen eega akkas taateef waan sitti himaa qabadhu jeenqa. Mee fakkeenyaaf garbuu kuntaala 2 qabdaa jeen hoggaa inni akkana jooni quba lamaan kana akkana qaqqabe. Ammaas qamadii kuntaala 2 itti daadduu jeen itti aansee quba lamaan kana qaqqabe. Xiqqoo akka inni itti qabe san nama agarsiisuun xiqqoo nama qaanfachiifti. Quba lamaan xarafaa kana qaqqabee kanaa fi kana qaqqabee tokkichaa jidduudhaa kana ol dhaabe duuba. Kana namtichi maal jeeni boo maal taatee quba lamaan kana qaqqabdee quba jidduu kana ol dhaabdaa jennaani siin galleeyyeen ati wanni nan godhuu jiru. Wanniin bara kanatti ol dhaabee fi qamadiin tunii fi garbuun tun lamaan akka walitti hin naqamneef jechaan quba tokkichaa kanaan addaan eeguu jiraa jeen. Waan ajaa'ibaati kan namni gawwaan kun yeroo takka tokko waan nama kofalchiisaa waan nama seeysisaa isaan irraa argama. Gurbumaa tan guyyaa tokko ammaas osoo mana keessa taa'u jiru huccuun haadarraa afan takka lafa buute. Hoggaa huccuun tun lafa buutu iyya namtichi kun boo maal taatee iyyitaa jennaani baru cutiyyaattuu lafa bu'ee jeen. Duba huccuu yoo lafa buute maaliif iyyitaa jennaani abooti gawwaadha jeen. Odoo nan keessa jiraadhee bannaattuu lafatti kufaa jeen duba.